السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتون يوتيوب كوتي من keessanu jirra jirtu baga jiraattan jecha ما شاء الله warreen maatii taatanii na jajjabeessitan galatoomaa isiniin jecha asumaan YouTube koo subscribe like share gochuudhaan maatii Nyataa isiniin jedha. Arrammoo akkatti mukuranaa haala salabaadhaan godhannu sin agarsiisa. Gamanumaan karaa nyaatichaatti dabarra. Mukurani foon irraa hojjetamu. wanti nu barbaachisu maajii bohaaraatii qimamee jechuudha. Ashaboo filfila suwatii bohaaraatam salsaa yookaan daakuu timaatima, foon timaatimaa fi kanoo kanatti daakana timaatimaa fi qaaraa salsaatti goone maashina kanatti daakannaa jechuudha. foon akka kanatti muranne kuni basala loomii gurraacha loomii suwati maajidha. Bohaaraanni kunii fi maajiin kun tokkuma. Daakuu isaatiin suni kun immoo filfila suwatiidha. Qimamee yookaan bohaaraata maajii salsaa jechuudha. Ni timaatima daakneetti naqnu. fooni zayitiidha. Amma zayitii shunkurtiitti zayitii naqannaa xiqquma baafnu maaliif foon waan ta'eef baay'ee tokko bareeda. Nyaanni kuni godhatanii akka gootanii nyaatanitti gammadan abdiin qaba. YouTube koo subscribe na godhaadha, share godhaadha, like na tuqaa na jajjabeessaadha. Isiniin jedha Oromoo koo timaatima akka kanatti daakanna. Samboda foon itti naqannaa shunkurtii yeroo inni magaalaa xiqqoo daqiiqaa shan booddee yeroo foon bifa isaa jijjiirate akka bilchaachuu fakkaate yeroo inni bifni isaa akka kana ta'e finnee timaatima daaknee itti gadi naqna. Samboda sirriitti ol nyaachifnee amma inni takatakutti yookaan manni beeddafuttiin qadaanna. Mukuronii kana mukuroniin kun baay'ee bareedaadha. Warri hin beekne kunuunsa kana baay'ee tokko bareedaa isa biyya keenyatti godhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Amma qimamiitti goona akka kanatti diimate waan bareeda. Amma qimamiitti goona kun bohaaraata yookaan qimama. Ijoolleen biyya arabaartan bohaaraata filfila suwatii kunillee qimamuma. Giddatti goona yookaan ashaboo jechuudha. Salsaa yookaan daakuu timaatimaa. Samboda bishaan danfisnee qorraa yookaan bishaan danfifnee ittiinidha. Hedduu tokko bareeda bishaan qorraa ta'e wanni qaamaa isaa yookaan mi'aa isaa keessaa balleessa. Bishaan qorraan bishaan ho'aa wayyaa yeroo nyaata hojjetan nyaata kamuu keessattuu bishaan ho'atu bareeda. Daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10 tokko qadaannee samboda bannee sochaafna. Eeganii bilchaatee takattake maal jedhee finnee mukuroniitti naqna. Kinoo kana fakkaata. Viidiyoo isinitti dheerate dheeni kinoo mukuroniin isaa kana fakkaata. Eega bilchaatee booddee immoo kun akka kanatti bareeda. Waaw, nyaata bareedaadha. Warroonni chaanaala kootiif haaraa taatan subscribe akka gootan, like akka tuqxan, maatii akka Nyataa taatan na jajjabeessitan isiniin jedha Oromoo koo.